Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergee isa duraa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kanan waamame. Sostinees obboleessaa wajjin gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorontos jiruu, gara warra karaa Kiristoos Yesuus qulqulleeffamanii warra iddoo garaa garaatii maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa hunduma keenyaa waammatan hundumaa wajjin qulqulloota ta'uudhaaf waamamanitti kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ayyaanni Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin waan isiniif kennameef, ani yeroo hundumaa sababii keessaniif Waaqayyo koo nan galateeffadha. Isin waanuma dubbattan hubachiisuudhaaf, ofii keessaniifis waan hundumaa hubachuudhaaf karaa hundumaan kennaa guutuu isumaan argattaniittu. Wanti waa'ee Kiristoosiif dhugaa ba'ame isin gidduutti hundee godhatee jabaateera. Kanaaf lammaffaa mul'achuu Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos eeggachaa utuu jirtanii kennaa hafuuraa keessaa tokko illee isinitti hin hir'atu. Guyyicha Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sanatti akka isin warra yakka hin qabne taataniif Gooftichi amma dhuma barichaatti isin in cimsa. Waaqayyo inni gara tokkummaa Ilma isaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaatti isin waame amanamaadha. Obboloota koo, isin hundumti keessan waan dubbattanitti akka walii galtan, yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isinan gorsa. Obboloota koo, wal coqqoluun akka isin keessa jiru namoonni aadde Kilo'ee anatti himaniiru. Qoccolloon ani jedhus isa isin keessaa kaan ani kan Phaawulos, kaan ani kan Apholos, kaan ani kan Keefaatii, kaan immoo ani kan Kiristoos jedhan jechuu kooti. Kiristoostu gargar hirame mooree? Phaawulostu isiniif jedhee fannifame mooree? Yookiis maqaa Phaawulositti cuuphamtan mooree? Kiriisiphoosii fi Gaayoos irraa kan hafe isin keessaa nama kan biraa iyyuu bagan hin cuuphin. Egaa namni maqaa Phaawulositti cuuphamtan isiniin jechuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Isxifaanaasii fi maatii isaa immoo cuubeera. Kanaa achi nama kan biraa kanan cuube hin beeku. Kiristoos wangeela akkan lallabuuf na erge malee akkan cuubuuf ana hin ergine. Fannifamuun Kiristoos ulfina isaa akka argatuttan lallabe malee fannoo isaa salphisuudhaaf ogummaa namaatiin hin lallabne. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Caaffanni qulqullaa'aan ogummaa warra ogeessotaa nan balleessaa, hubannaa warra hubattootaas lafatti nan dabala in jedha. Egaa namni ogeessi eessatti hafaree? Barsiisaan seeraas eessatti hafaree? Dubbii beekaan bara si'anaas eessatti hafaree? Waaqayyo ogummaa biyya lafaa kanaa gowwummaa godheera mitiiree? Biyyi lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan, ogummaa barsiisa isa nuyi lallabnuutiin warra amanan fayyisuun Waaqayyootti tole. Yihuudoonni illee milikkitoota gaafatu, Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Kun immoo warra Yihuudootaatti gufuudha. Warra Yihuudoota hin ta'initti immoo gowwummaadha. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyootis. Wanti gowwummaa Waaqayyoo fakkaatu ogummaa namaa irra hin caala. Wanti dadhabbii Waaqayyoo fakkaatus jabina namaa irra hin caala. Obboloota ko, isin yeroo waamamtan namoota akkamii akka taatan ofirratti ilaalaa. Akka yaada namaatti baay'een keessan ogeessota miti. Baay'een keessan beekamoo miti. Baay'een keessanis sanyii warra gurguddaa keessaa miti. Waaqayyo garuu namoota ogeessota yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u fo'ate. Waaqayyo warra jaboo yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaatti lakkaa'u fo'ate. Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jira hin jedhamne, wanta biyya lafaatti gadi deebi'aatti lakkaa'amuu fi wanta tuffatamaa fo'ate. Kanaafis namni tokko illee fuula Waaqayyoo duratti of hin jajin. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taane.
Waaqayyoof qulqulloofnee in furamna. Kanaafis namni of jaju gochaa gooftaatiin of jaju kan jedhu caafameera. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 2. Yaa obboloota koo, ani yeroon gara keessan dhufe namoota kan biraa caalaatti dubbachuudhaan yookiis ogummaa agarsiisuudhaan dhoksaa Waaqayyoo isinitti lallabaa hin dhufne. Hamman isin bira turettis Yesuus Kiristoos isa fannifame sana duwwaa beekuu koo akkan mul'isuuf murtoo godheen ture. Ani dadhabbii, sodaadhaa fi rooma baay'eedhaanan isin bira ture. Dubbii afaan koo, lallabni koos, humnii fi hafuurri Waaqayyoo akkana keessa jiru agarsiise malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'een amansiise miti. Egaa amantiin keessan humna Waaqayyoo irra malee ogummaa namaa irra hin dhaabbanne. Haa ta'u iyyuu malee ogummaa bara si'anaa yookiis ogummaa warra biyya lafaa kana seerratanii ofiis golgolaa'uuf jiranii yoo ta'uudhaa baate iyyuu warra bilchaatan keessatti immoo dubbii ogummaa hin dubbanna. Nuyi dubbii dhoksaa ogummaa Waaqayyoo isa hin beekamin ture sana dubbanna. Waaqayyo ulfina isaa irraa akka hirmaannuuf uumamuu biyya lafaa dura ogummaa sana yaadee qopheesse. Warra biyya lafaa kana seerratan keessaa tokko iyyuu ogummaa kana hin hubanne. Utuu hubataniiru ta'ee gooftaa ulfinaa hin fannisan turan. Caaffata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye in jedha. Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyo isa gad fagoo iyyuu qoree bira hin ga'a. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyu illee yaada Waaqayyoo hin hubatu. Ammas nuyi kennaa isa Waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kanaa hin fudhanne. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuuricha argataniif waan hiiknuuf isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu. Namni hafuuricha hin argatin kennaa hafuura Waaqayyoo hin fudhatu. Kennaan sun isatti gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shallaguudhaaf iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisuuf isa hubachuu hin danda'u. Namni hafuuraa waan hundumaa shallaga. Isa garuu namni tokko iyyuu hin shallagu. Caaffanni qulqullaa'aan eenyutu yaada gooftichaa beeka? Eenyutus isa gorsuu danda'a jedha. Nuyi garuu yaada Kiristoos qabna. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 3. Ani yaa obboloota koo akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'anittan isinitti dubbadhe malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'aniitti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan. Ammuma iyyuu hin gahin jirtu. Isinoo amma iyyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaafuunii fi wal coqqoluun erga isin gidduu jiraatee isin warra yaada foonii duukaa buutan mitire? Akka yaada namaatti jiraattu mitire? Isin keessaa inni tokko ani kan Phaawulos jedhee inni kaan immoo ani kan Apholos yommuu jedhu warra akka yaada namaatti hojjetan ta'uu keessan mitire? Egaa Apholos kun maali? Phaawulos kunis maali? Inni anis hojjettoota warra gara amantiitti isin waamanidha. Nus adduma addaan akka gooftaan nuuf kennetti hojjenna. Ani nan dhaabe, Apholos bishaan obaase, Waaqayyo garuu in guddise. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabu, inni bishaan obaasus homaa miti. Inni dhaabe isa bishaan obaase wajjin tokko. Adduma addaanis akka dadhabbii isaatti mindaa ofii isaatiin fudhata. Nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Isin maasii Waaqayyooti. Mana Waaqayyo ijaaruudhas akka ayyaana Waaqayyo biraa anaaf kennameetti akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti ni ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa akeekkatu. Isuma dur kaa'ame sana malee homtinuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoos. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan, citaadhaan, hoffaadhaanis hundicha irratti in ijaara. Hojiin nama adduma addaan ibiddaan mul'ifame in beekama. Guyyaan firdii bakkeettiin baasa. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e
ibiddi qoree in mul'isa. Hojiin namicha isa irratti ijaaree utuu in gubatin yoo hafe namichi gatii isaa in fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa in dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'etti in oola. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan Hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru in beektanii ree? Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo yoo balleesse Waaqayyo immoo isa hin balleessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluudha. Innis isin. Homtinuu ofiin sossobin. Namni isin keessaa akka yaada biyya lafaa kanaatti ogeessa of se'u yoo jiraate dhuguma ogeessa ta'uudhaaf isa biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u ta'uutu isa irra jira. Ogummaan biyya lafaa kanaa Waaqayyo biratti gowwummaadha. Caaffanni qulqullaa'aan inni warra ogeessota haxxummaadhuma isaaniitiin isaanin qaba. Iddoo biraatti immoo yaadaan qopheessuun warra ogeessotaa akka waa'ee hin baafne Gooftichi in beekaa in jedha. Kanaafis homtinuu waan namoonni gochuu danda'aniin of hin jajin. Egaa waan hundinuu kan keessan. Phaawulos taanaan, Apholos taanaan, Keefaa taanaan, biyyi lafaa, jireenyi, duunii, wanti amma jiru yookiis wanti si'achi dhufu hundumti isaa kan keessan. Isin immoo kan Kiristoos, Kiristoos immoo kan Waaqayyooti. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 4. Namoonni akka hojjettoota Kiristoositti akka warra hojii dhoksaa Waaqayyoo adeemsisuun itti kennameetti nu lakkaa'uun hin ta'a. Warra hojii adeemsisan irraa immoo amanamummaatu barbaadama. Inni isin anatti faraddan yookiis inni yaa'iin namaa anatti faradu anaaf homaa miti. Anis ofii kootti iyyuu hin faradu. Ani waan tokko iyyuu of irratti hin qeeqqadhu. Garuu kanaan yakka hin qabu jedhamee anaaf faradame jechuu koo miti. Gooftaatu anatti farada jechuu kooti malee. Kanaafis yeroon utuu hin gahin, Gooftaan utuu hin dhufin isin hin faradinaa. Innoo waan dukkana keessatti dhokatee jiru ifatti yaada garaa namaas bakkeetti in baasa. Gaafas adduma addaan Waaqayyoo biraa galata argachuuf jiru. Yaa obboloota koo, ammas isiniif jedhee kana hundumaa Aphiloosii fi ofii kootti fakkeessee dubbadheera. Jecha isaa wanta caaffanni qulqullaa'aan jedhu gararraa hin darbinaa jedhamee isin gidduutti beekame nu irratti akka ilaaltaniif nama tokkoonis isa kaan irratti akka isin of hin jajneefan nu lamaan fakkeenya godhe. Warra kaan irratti immoo eenyutu caalmaa siif kenne? Waan Waaqayyo siif hin kennin maal faa qabda ree? Isa irraa fudhatte erga ta'e immoo maaliif akka waan kennaa hin ta'initti ittiin of jajjare? Ammas isin guuttattaniittu, sooromtaniittu. Nuyi malee isin dur mootota taatan. Nuyis isinii wajjin mootota akka taanutti utuu dhuguma mootota taatanii iyyuu nan jaalladhan ture. Akka anatti fakkaatutti garuu Waaqayyo nuun ergamoota akka warra tuuta namootaa keessatti ajjeefamuun itti faradameetti namaa gadi nu godhe. Nuyi ergamoota Waaqa irraa fi namoota biyya lafaafis ilaalchaaf taaneerra. Nuyi sababii Kiristoosiif gowwoota, isin garuu Kiristoosiin ogeessota. Nuyi dadhaboodha, isin garuu jaboodha. Nuyi tuffatamoodha, isin garuu jajamoodha. Hamma ammaatti nuyi hin beelofna, hin dheebonnas, moofaa uffanna, hin reebamna. Hojiidhaafis asii fi achi hin joorra. Harka keenyaan hojjechuudhaan itti dadhabna. Yeroo nu abaaran in eebbifna. Yeroo nu ari'atanis obsaan hin dandeenya. Yeroo nu arrabsanis deebii gaarii in deebifna. Nuyi kosii biyya lafaa taaneerra. Ammas nuyi saphaphuu lafaati. Kanas akka ijoollee koo warra jaallatamootti isin gorsuudhaaf malee isin yeellaasisuudhaaf hancaafa miti. Karaa Kiristoos guddisee kuma baay'ee yoo qabaattan iyyuu abboota baay'ee hin qabdan. Ani wangeela isin barsiisuu kootiin karaa Kiristoos Yesuus abbaa keessan ta'eera. Kanaaf fakkeenya koo akka fudhattaniifan isin kadhadha. Sababii kanaaf Ximotewoosin gara keessanitti erguu kooti. Inni karaa Gooftaa ilma koo isa jaallatamaadhaa fi isa amanamaadha. Inni Kiristoositti karaa ani itti jiraadhu, isa ani isin barsiisee waldaa kiristaanaa hundumaatti barsiisaa jirus isiniin yaadachiisa. Isin keessaa kaan akka waan ani dhufee isin hin argineetti lakkaa'anii of bokoksutti ka'an. Amma garuu jaalala Gooftaa yoo ta'e dafee gara keessan nan dhufa. Waan warri of bokoksan kun dubbatan utuu hin ta'in waan isaan gochuu danda'anis ofii kootii nan ilaala.
Mootummaan Waaqayyoo mootummaa humni Waaqayyoo itti hojjetu malee mootummaa dubbii waa'ee hin baafne itti dubbatan miti. Egaa maal barbaaddu? Ulee fudhadhee isinitti dhufu moo yookiis jaalalaa fi hafuura gaarummaatiin isinitti dhufu? Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 5. Amma immoo halalummaan warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessatti illee salphaatti in ilaalamne isin gidduu akka jiru dhaga'ameera. Namni haadha buddeenaa isaa akka haadha manaatti wajjin jiraatu isin gidduu jira. Isinis of bokoksitanii jirtu. Namni waan akkasii godhe kun isin keessaa akka baafamuuf boo'uun isiniif ta'a ture mitiiree? Fooniin yoon isinirraa fagaadhe iyyuu hafuuraan isin biran jira. Akka waanan isin bira jiruuttis namicha waan akkasii hojjete irratti yakka mureera. Kanas ani maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin godheera. Yommuu walitti qabamtan hafuurri koos humna Gooftaa keenya Yesuusii wajjin yeroo isin biratti argamu isinis irratti walii galaa. Guyyaa Gooftaa Yesuusitti hafuurri isaa fayyuu akka danda'uuf foon isaa balleessuudhaaf amma namichi kun harka seexanaatti akka kennamu godhaa. Of jajuun keessan gaarii miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa akka bokoksu hin beektaniiree? Raacitii moofaa isin keessa jiru baasaa gataa. Raacitii of keessaa hin qabdan erga ta'e isin bukoo haaraa hin taatu. Kiristoos oolaan Faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera. Kanaafis kottaa buddeena raacitii hin qabneen, kana jechuunis jireenya qullaa'aadhaa fi dhugaadhaan ayyaanicha ayyaaneffanna malee raacitii moofaa yookiis raacitii jal'inaa fi hamminaa of keessaa qabaachuudhaan hin ayyaaneffannu. Namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata akka hin taane ergaa koo kanaan duraa keessatti isiniif caafeera. Ergaa koo keessatti namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata akka hin taane jechuun koo walitti qabaatti warra biyya lafaa kana keessa halalummaatti jiraatan yookiis warra sassatan yookiis warra saaman yookiis warra waaqayyolii tolfamaniif sagadan baqadhaa jechuu koo miti. Kanaa achi raawwattanii biyya lafaa keessaa ba'utu isin barbaachisa ture. Wanti ani isiniif caafe ani amaneera jedhee nama halalummaatti jiraatu yookiis nama sassatu yookiis nama waaqayyo tolfamaadhaaf sagadu yookiis nama machaa'u yookiis nama saamu wajjin walitti hin hidhatinaa. Isaan wajjin illee hin nyaatinaa kan jedhu ture. Namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirretti faraduun hojii kootiree? Warra waldaa kiristaanaa keessa jiranitti immoo isin hin faraddaniiree? Caaffanni qulqullaa'aan isa hamaa hojjetu of keessaa baasaa hin jedha. Warra waldaa keessa hin jirretti garuu Waaqayyotu farada. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 6. Isin keessaa namni tokko obboleessa tokko irraa hadheessa yoo qabaate namoota Waaqayyoof qulqullaa'an duratti dubbicha ilaalchisuu irra attamitti yaa'ii warra qajeelota hin ta'initti geessuuf ija jabaataree? Warri Waaqayyoof qulqullaa'an biyya lafaatti akka faradan isin hin beektaniiree? Isin biyya lafaatti hin faraddu erga ta'e immoo dubbii xixinnaa ilaaluudhaaf hin taataniiree? Nuyi ergamoota Waaqayyootti faraduuf akka jirru hin beektanii? Hammam caalaa dhimma jireenya biyya lafaatti hin farannu ree? Egaa dubbii akkasii erga qabaattanii attamitti warra waldaa keessatti dubbiin isaanii hin fudhatamne itti lakkooftu ree? Kanas isin qaanessuu fancaafe. Dhuguma namni beekaan dubbii obboloota gidduu jiruuf firdii kennuu danda'u tokkichi illee isin keessa hin jiruree? Kanumaa iyyuu obboleessi obboleessa tokko yaa'iitti dhiyeessee fuula warra hin amanneetti hadheessuu dhaqaaree? Fuula yaa'iitti wal geessuun keessan iyyuu dadhabbii keessan argisiisa. Dabaa yoo isin irratti hojjetan maaliif hin obsitan? Maaliifis hin miidhamtan? Isinoo ofii keessanii obboloota keessan warra amanan irratti iyyuu dabaa hojjettu. Isaan hin miitus. Egaa warri jalloonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle hin beektaniiree? Hin gowwoominaa. Warri halaleen, warri waaqayyolii tolfaman waaqessan, warri ejjan, warri gadhaan, warri nama gadhoomsanis, warri hatan, warri sassatan, warri macha'an, warri maqaa namaa balleessan, warri nama saamanis matumaa mootummaa Waaqayyootti hin galan. Isin keessaa kaan warra akkasii turan garuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura Waaqayyo keenyaatiinis cubbuutti dhiqattaniittu. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu. Waaqayyo durattis qajeelota taataniittu. Namni anaaf wanti hundinuu dhowwaa hin qabu jedhu jira. Garuu wanti hundinuu immoo isa hin gargaaru.
Anis wanti hundinuu dhowwaa hin qabu nan jedha. Garuu waan tokko ana irratti gooftummaa hin godhatu. Namni tokkos nyaanni garaachaaf kenname, garaachis nyaataaf kenname hin jedha. Waaqayyo immoo isa kanas isa sanas lafatti hin dabala. Dhagni garuu hojii alalummaatiif namaaf hin kennamne. Inni gooftaadhaaf hojjechuuf kenname. Gooftaanis dhagna namaatiif in yaada. Waaqayyo immoo goofticha kana du'aa kaaseera. Nus akkasuma humna isaatiin du'aa nu kaasa. Dhagni keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'an hin beektanii ree? Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhuu ree? Matumaa kun hin ta'u. Yookiis namni gaalamootaa wajjin walitti maxxane ishee wajjin dhagna tokko akka ta'u hin beektanii ree? Akkuma caafamee jiru isaan lachanuu foon tokko in ta'uu jedha. Inni gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isaa wajjin tokko in ta'a. Alalummaa baqadhaa. Cubbuun namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqan. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektanii ree? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 7. Gaaffiin isin anaaf caaftan naga'eera. Waa'ee dhiiraa fi dubartiin walii wajjin jiraachuu garuu namni dubartii bira dhaquu yoo dhiise gaariidha. Qorama ejjaa ooluudhaaf garuu dhiirri adduma addaan haadha manaa ofii isaatii haa qabaatu. Dubartiinis adduma addaan abbaa manaa ofii isheetii haa qabaattu. Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira haa ga'u. Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee bira haa geessu. Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaallate gochuu hin danda'u. Yeroo itti kadhataaf of kennuudhaaf walii galtan irraa kan hafe wal bira ga'uu wal hin didinaa. Isa booddee of qabuu dadhabuu keessan irraa kan ka'e immoo seexanni isin qoruudhaaf karaa akka hin argannetti deebitanii wal bira hin geessu. Kanas karaa isiniif banuufan jedhe malee isin abboomuuf miti. Anillee namoonni hundinuu fuudhuu dhiisanii akka koo akka ta'an nan jaalladhan ture. Haa ta'u iyyuu malee namni adduma addaan kennaa Waaqayyo isaaf kenne qaba. Inni tokko kennaa akkasii, inni kaanis kennaa akkasii qaba. Warri hin fuudhinii fi warri abboonni manaa isaanii irraa du'an akka koo fuudhaa fi heeruma malee yoo afan isaaniif ba'eessa nan jedha. Of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu haa fuudhan, haa heerumanis. Kajeellaa fooniitiin gubachuu irra fuudhuu heerumuus in wayya. Warri wal fuudhan akka gargar hin baane nan abbooma. Kanas gooftaatu abboome malee ana miti. Haati manaa abbaa manaa isheetti gargar hin bayin. Yoo abbaa manaa isheetti gargar baate garuu utuu hin heerumin haa teessu yookiin immoo abbaa manaa isheetti haa araaramtu. Abbaan manaas haadha manaa isaa hin baasin. Warra kaan immoo gooftaa utuu hin ta'in ani nan gorsa. Namni amane tokko haadha manaa hin amanin yoo qabaate, isheenis abbaa manaa ishee sanaa wajjin jiraachuu yoo jaallatte inni ishee hin baasin. Dubartiin amante tokko abbaa manaa hin amanin yoo qabaatte, innis haadha manaa isaa sanaa wajjin jiraachuu yoo jaallate isheen namicha gadi hin dhiisin. Abbaan manaa hin amanin karaa haadha manaa isaatii Waaqayyo biratti fudhatamaadha. Haati manaa hin amanin karaa abbaa manaa isheetii Waaqayyo biratti fudhatamtuudha. Yoo akkas ta'uudhaa baate ijoolleen keessan Waaqayyo biratti fudhatamoo miti, amma garuu fudhatamoodha. Isin keessaa inni hin amanin hidhata isaatti gargar ba'uu yoo fo'ate garuu gargar ba'uu hin danda'a. Waaqayyo jireenya nagaatiif waan isin waameef yeroo kanatti inni amane yookiis isheen amante hidhata gaa'ilaatti hiikamuu isaaniiti. Ati dubartii nanaa abbaa manaa kee gara amantiitti akka fiddu akkamitti beekta? Atis namicha nanaa haadha manaa kee gara amantiitti akka fiddu akkamitti beekta? Namni adduma addaan akka gooftichi isaaf qoodee kennetti akka yeroo Waaqayyo isa waamettis itti fufee haa jiraatu. Akkuma kanattis waldoota kiristaanaa iddoo hundumaa jiran nan seerradha. Namni erga dhagna qabatee waamame akka waan dhagna hin qabatin hin ta'in. Namni utuu dhagna hin qabatin waamames dhagna qabachuu hin barbaadin.
Abboommota Waaqayyoo eeguutu gatii qaba malee dhagna qabachuun yookiis dhagna qabachuu dhiisuun gatii hin qabu. Namni adduma addaan waamicha Waaqayyoo itti isa waame keessatti haa hafu. Waaqayyo yommuu si waame garbummaa jala turtee? Kun si hin dhibin. Birmadummaa argachuu yoo dandeesse immoo caalaatti itti jabaadhu. Namni garbummaatti utuu jiruu waamicha Gooftaa argate Goofticha biratti inni birmaduudha. Akkasumas namni birmadummaatti utuu jiruu waamame inni Kiristoosiif garbicha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaafis garba namootaa hin ta'inaa. Egaa obboloota ko, namni adduma addaan waamicha itti waamame keessatti hafee Waaqayyo wajjin haa jiraatu. Waa'ee warra qeerrummaadhaa fi durbummaatti jiranii Gooftaan abboommii hin kennine. Ani garuu akka nama araara Gooftaa argatee amanamaa ta'eetti waa'ee isaaniitiif yaada koo nan kenna. Rakkina dhufuuf jiru kana keessatti namni utuu hin fuudhin akkasumatti yoo hafe ba'eessa anatti fakkaata. Seera gaa'elaatiin haadha manaa keetti hidhamteettaa? Yoos itti hiikamuu hin barbaadin. Niitii hin fuunee? Yoos niitii fuudhuu hin barbaadin. Haa ta'u iyyuu malee yoo fuute cubbuu hojjechuu kee miti. Durbis yoo heerumte cubbuu hojjechuu ishee miti. Warri fuudhanii fi warri heeruman garuu guyyaa guyyaatti jireenya isaaniitti rakkinni isaan argata. Ani immoo rakkina kana jalaa isin oolchuu barbaadee isin gorsuu kooti. Obboloota ko, yeroon si'anaa kun dhumuuf jedha jechuu kooti. Si'achi warri haadha manaa qaban akka warra hin qabaatinii haa ta'an. Warri bo'an akka warra hin bo'inii. Warri gammadan akka warra hin gammadinii. Warri bitan akka warra qabeenya hin godhatinii haa ta'an. Warri biyya lafaatti dhimma ba'an akka warra itti dhimma hin ba'inii haa ta'an. Biyyi lafaa inni amma mul'atu kun hin dhidhima. Waan biyya lafaa kanatti dhimmuu dhiiftanii akka jiraattan nan barbaada. Namni hin fuudhin Gooftaa gammachiisuudhaaf hojii Gooftaatiif dhimma. Namni fuudhe garuu haadha manaa isaa gammachiisuudhaaf waan biyya lafaatiif dhimma. Yaadni isaas iddoo lamatti hiramaadha. Dubartiin deebitee hin heerumin yookiis durbii namummaa ishee fi hafuura ishee jireenya qullaa'aadhaaf kennite hojii Gooftaaf hin dhimmiti. Isheen heerumte garuu abbaa manaa ishee gammachiisuudhaaf waan biyya lafaatiif dhimmiti. Kanas isin gargaaruuf nan dubbadhe malee funyoo morma keessanitti diruuf miti. Isin wanta qajeelaa, wanta dhaabbataas hojjechaa yaadni keessan waan biraatti utuu hin harkifamin hojii Gooftaatiif akka of kennitan nan barbaada. Namni tokko fuudha gahee kaadhima isaa fuudhuu dhiisuun isaa akka waan ishee irratti dabaa hojjetee yoo itti fakkaate garuu fuudhuun isaa hin oolu erga ta'ee akkuma dur jaallatetti walaa fuudhan. Akkas gochuu isaatiin cubbuu hin hojjetu. Namni tokko immoo fuudhaaf wanti isa giddisiisu hin jiru yoo ta'e, fedha foon isaatiis mo'achuu yoo danda'e, yaaduma garaa isaatiin hin dhaabbata. Inni kun yaada garaa isaa muree kaadhima isaa durbummaatti yoo dhiise ba'eessa gochuu isaati. Egaa namni ishee kaadhimate fuudhu ba'eessa godha. Inni ishee kaadhimate fuudhuu dhiisee akkasumatti hafuus caalaatti ba'eessa godha. Ati manaa hamma abbaan manaa ishee jirutti seera gaa'elaatiin isatti hidhamtee jiraatti. Erga abbaan manaa ishee du'e garuu abbaa feetetti heerumuu hin dandeessi. Garuu nama amanetti haa heerumtu. Haa ta'u iyyuu malee yoo heerumuu dhiifte akka yaada kootti caalaa gammachuu hin argatti. Anis immoo hafuura Waaqayyoo qaba jedheen yaada. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 8. Waa'ee qalma waaqayyolii tolfamaniif dhi'eeffamanii gaafattanii turtan. Isin keessaa jarri tokko hundumti keenya beekumsa qabna akka jedhan in beekna. Beekumsi akkasii nama bokoksa. Jaalalli garuu tokkummaa in ijaara. Namni caalaa beeka of se'u amma illee akka beekuun isaaf ta'utti hin beeku. Namni Waaqayyoon jaallatu garuu isa biratti beekamaa hin ta'a. Egaa waa'ee qalma waaqayyolii tolfamaniif dhi'eeffame nyaachuu immoo Waaqayyo tolfamaan dhuguma jireenya akka hin qabne akkasumas Waaqayyo tokkicha malee kan biraa akka hin jirre nu hin beekna. Waaqayyolii kan jedhaman Waaqa keessa lafa irras jiru. Waaqayyoliin gooftoliin akkasiis baay'eedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis Abbaa isa waan hundumaa uume, isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Akkasumas Gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame, isa nuyi ittiin jiraannus.
Haa ta'u iyyuu malee hundumatu beekumsa kana qaba miti. Garuu kaan hamma ammaatti itti turanii waa'ee waaqayyolii tolfamanii kanaa itti baraniiru. Kanaaf yeroo foon qalmaa sana nyaatan akkuma waan waaqayyo tolfamaadhaaf dhi'eeffameetti in nyaatu. Yaadni garaa isaanii dadhabaa waan ta'eefis kanaan in xureeffamu. Nyaanni gara waaqayyootti nu hin dhiyeessu. Yoo nyaachuu dhiifne wanti nutti badu, yoo nyaannes wanti nutti tolu hin jiru. Garuu kana fo'achuu danda'uun keessan kun karaa tokkoon warra amantiitti dadhaboo ta'anitti gufuu akka hin taane of eeggadhaa. Tarii namni tokko utuu ati inni beekumsa kana qabdu galma waaqayyo tolfamaa keessatti maaddiitti dhiyaattee jirtu si argataa. Kun galma waaqayyo tolfamaadhaaf dhiyaatu nyaachuutti yaada garaa isaa isa dadhabaa in kakaasure. Akkasitti namichi dadhabaan kun obboleessumti kee inni Kiristoos du'eef beekumsa ati qabduun in balleeffama. Karaa kanaan obboloota keessan yakkitanii yaada garaa isaanii isa dadhabaa madeessuu keessaniin Kiristoosiin in yakkitu. Kanaafis nyaata akkasitti dhiyaachuun sababii obboleessa koo kuffisuu yoo ta'e, ani obboleessa koo akka hin kuffifnetti matumaa deebi'ee foon hin nyaadhu. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 9. Ani birmaduu mitiiree? Ani ergamaa mitiiree? Ani gooftaa keenya Yesuusiin in argineeree? Isin bu'aa hojii ani gooftaadhaaf hojjedhee mitiiree? Ergamaa ta'uun koo warra kaan biratti hin fudhatamne yoo ta'e iyyuu isin biratti fudhatamaadha. Isin kan gooftaa ta'uun keessan iyyuu ergamaa ta'uu koo mallattoodhaan in cimsa. Warra ana irratti dubbataniif deebii, waan ana irratti dubbataniifis falmata qaba. Waan nyaannu waan dhugnus argachuun nuuf hin ta'u ture. Akka ergamoota warra kaanii, akka obboloota gooftaa, akka Keefaas nu immoo niitii amante fuunee iddoo hundumaatti wajjin adeemuun nuuf hin ta'u ture. Yookiis anumaa fi Barnaabaas duwwaatu soora keenyaaf addaan hojjechuun barbaachiseeree? Namni loltuu ta'ee qacaramee horii ofii isaatiin lola dhaqee beekaare? Namni waynii dhaabee ija waynichaa hin nyaature? Namni horii tiksu aannan horii sanaa hin dhugure? Ani isa seerichi jedhuun dubbadha malee yaada namaa duukaa bu'ee kana hin dubbadhu. Seera keessatti qotiyyoo sirbisiisaa irra jiru afaan isaa hin hidhin kan jedhu caafamee jira. Egaa Waaqayyo qotiyyoo duwwaadhaaf dhimmeeree? Karaa hundumaa waa'ee keenyaaf dubbata mitiree? Namni qotiisa qotu waa abdachaa akka qotuuf, inni midhaan sirbisiisus ija isaatii hirmaachuudhaaf abdachaa akka sirbisiisuuf kun nuuf jedhee caafame. Nuyi wanta jireenya hafuuraatiif barbaachisu erga isiniif facaafne, wanta jireenya fooniitiif barbaachisu utuu isin irraa hammanne nutti guddata tureere. Warri kaan kan akkasii isin irraa argachuun in ta'aaf erga ta'ee, nuuf immoo caalaatti nuuf hin ta'u tureere. Nuyi garuu waan nuuf in ta'a ture kanaan hin hojjenne. Wangeela Kiristoositti danqaraa akka hin taaneef waan hundumaa ofirra keenye. Warri mana qulqullummaa keessaa hojjetan mana qulqullummaatii nyaata isaanii akka argatan, warri iddoo aarsaatti qalma dhiyeessan isa aarsaadhaaf dhiyaate sana irraa akka hirmaatan in beektaniire. Akkasuma immoo warri wangeela labsan waan ittiin jiraatan wangeelichumaan akka argatan gooftichi abboomeeraaf. Ani garuu waan anaaf hin ta'a ture kana keessaa tokkotti illee dhimma hin baane. Ammas wanta anaaf hin ta'a ture kana argachuudhaaf jedhee kana caafuu koo miti. Kana amannaa du'uu koo wayya. Waan ittiin of jajuu danda'u kana namni bishaan itti na duraa hin naqin. Wangeela lallabuu kootiin of jajuu hin danda'u. Kana himuun ana irraa hin barbaadama. Wangeela yoon lallabuudhaa baadhe garuu anaaf wayyoo. Fedha kootiin utuun kana godhee gatii nan argadhan ture. Fedha koo malee erga ta'e garuu hojiin kun Waaqayyo biraa adaraa natti kennamuu isaati. Egaa bu'aan koo maaliree? Bu'aan koo lallabuu kooti. Wangeelaan isa argachuun anaaf hin ta'a tures utuu hin gaafatin wangeela tola namatti himuudha. Namoota hundumaa biratti birmaduu ta'ee utuma jiruu caalaatti namoota buufachuudhaaf hundumaaf garba of godheera. Yihuudoota biratti warra Yihuudootaa buufachuudhaaf akka Yihuudiin ta'e, warra seera jala jiran biratti ofii kootii seera jala yoon jiraachuudhaa baadhee iyyuu warra seera jala jiran sana buufachuudhaaf akka nama seera jala jiruun ta'e, warra seericha hin qabne biratti
isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabneen ta'e. Haa ta'u iyyuu malee seera Kiristoos jala waanan jiruuf ani seera Waaqayyoo hin dhabne. Warra amantiitti xobbee ta'an biratti warra amantiitti xobbee ta'an buufachuudhaaf akka nama xobbee ta'eera. Karaadhuma hundumaan namoota muraasa illee oolchuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eera. Hojii wangeelaatiin kennaa isaa keessaa hirmaachuudhaaf wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godha. Warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha akka ta'e hin beektaniiree? Isinis akkasuma kennaa sana akka argattaniif fiigaa. Namni dorgeedhaaf qophaa'u waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaa irraa of hin eeggata. Warri wal dorgoman gonfoo baala irraa hojjetame isa coollagee badu argachuudhaaf kana godhu. Nuyi garuu isa hin banne argachuudhaaf hin dhamaana. Anis akkuma kanatti akeeka koo bira gahuudhaaf nan fiiga. Abootuun koos akka nama akeeka isaa dhabee qilleensa rukutuu hin ta'u. Ani warra kaan dorgommeetti waamee ofii kootii akkan keessaa hin hambifamneef dhagni koo itti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u aleelee akka abboomamus gochuun anaaf hin ta'a. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 10. Yaa obboloota koo, abboonni keenya hundinuu utubaa duumessaa sana jala akka turan, hundumti isaaniis galaanicha akka ce'an akka beektan nan barbaada. Hundumti isaaniis kan Musee ta'uudhaaf duumessichaa fi galaanicha keessatti cuubamaniiru. Hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokkicha sana nyaataniiru. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo isaan keessaa namoota baay'eetti waan hin gammadiniif lafa duwwaatti hin gataman. Wanti kun hundinuu immoo nus akkuma isaan sanaa waan hamaa akka hin hawwineef of nu eeggachiisu. Isaan keessaa kaan waaqayyolii tolfamaniif akka sagadan, isin warra waaqayyolii tolfaman waaqessan hin ta'inaa. Akkuma caafame jarri garmalee nyaachuu fi dhuguuf ta'anii garmalee sirbuuf immoo ka'an jedhe. Isaan keessaa kaan gaalamotummaatti gad of dhiisanii guyyaa tokkotti namoonni 23,000 akka dhuman, kottaa nu immoo gaalamotummaatti gad of hin dhiifnu. Isaan keessaa kaan aangoo gooftichaa qoranii boofni akka isaan balleessee nu immoo aangoo gooftichaa qoruuf hin ta'u. Isaan keessaa kaan gungumanii ergamaa isa nama balleessuun akka balleeffaman isinis hin gunguminaa. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nuyi warra dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame. Kanaafis namni dhaabbatee waan jiru itti fakkaatu akka hin kufneef of haa eeggatu. Qorumni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akka isin qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan hin godha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif hin kenna. Kanaafis yaa michoota koo, waaqayyolii tolfamaniif sagaduu irraa fagaadhaa. Isin warra hubattootatti nan dubbadha. Waan hin dubbadhu immoo isinumti faradaa. Xoofoo eebbaa isa eebbifannu irraa hirmaachuun keenya dhiiga Kiristoos irraa hirmaachuu keenya mitiiree? Buddeena isa cabsannu irraa hirmaachuun keenya dhagna Kiristoos irraa hirmaachuu keenya mitiiree? Buddeenni tokkicha waan jiruuf nus immoo hammam yoo baay'anne iyyuu hundumti keenya buddeena tokkicha sana irraa waan hirmaannuuf nuyi dhagna tokkicha. Mee saba Israa'el ilaalaa. Warri kennaa dhiyaatu sana irraa nyaatan kennaa iddoo aarsaa irraa Waaqayyo wajjin hirmaatu mitiree? Egaa kun qalmi waaqayyolii tolfamaniif dhiyeeffame yookiis Waaqayyo tolfamaan ofuma isaatii waan tokkotti hin gala jechuu kootiire? Waa'uu warri saba Waaqayyoon ta'in waan qalmaaf dhiyeessan hafuurota hamootaaf dhiyeessu malee Waaqayyoof miti jechuu kooti. Ani immoo akka isin hafuurota hamootaa wajjin hirmaattoota taatan hin barbaadu. Xoofoo gooftaa keessaa akkasumas xoofoo hafuurota hamootaa keessaa dhuguu hin dandeessan. Maaddii gooftaa irraa akkasumas maaddii hafuurota hamootaa irraa hirmaachuu hin dandeessan. Nuyi gooftaa inaafsisuu barbaannaa ree? Nuyi isa caalaa jaboodhaa ree?
Wanti hundinuu dhowwaa hin qabu hin jedhama. Garuu wanti hundinuu immoo nama hin gargaaru. Wanti hundinuu dhowwaa hin qabu. Garuu wanti hundinuu ijaarsaaf hin ta'u. Namni waan isatti tolu utuu hin ta'in waan nama kan biraatti tolu haa barbaadu. Foon dhaabbii foonitti gurguramus yaada garaa keessanii akka hin tuqneef waaqayyolii tolfamaniif qalamuu isaa utuu hin gaafatin nyaachuu hin dandeessu. Akkuma caaffanni qulqullaa'aan jedhu iyyuu biyyi lafaa wanti ishee keessa jirus hundinuu kan Gooftaati. Namni hin amanne tokko mana isaatti nyaataaf yoo isin waame, isin dhaquu yoo barbaaddan yaada garaa keessanii akka hin tuqneef maaliif qophaa'e jettanii utuu hin gaafatin waan isiniif dhiyaate nyaadhaa. Namni tokko kun qalma aarsaadhaaf dhiyaateedha jedhee yoo isinitti hime garuu waa'ee namicha isinitti hime sanaaf yaada garaa isaas waan tuquuf hin nyaatinaa. Kunis yaada garaa isaa akka hin tuqneef malee yaada garaa kee jechuu koo miti. Ati immoo yoos birmadummaan koo yaada garaa nama biraatiin maaliif ittifama ree? Ani gaa'aa koo galateeffadhee yoon fudhadhee nyaata isa ani Waaqayyoon itti galateeffadheef maaliifan ceephaama ree jettee hin gaafatta ta'a. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa. Warra Yihuudootaatti warra Yihuudoota hin ta'inittis yookiis waldaa kiristaanaa Waaqayyootti gufuu hin ta'inaa. Ani karaa koo waanuma hojjedhuun nama hundumaa gammachiisuu nan yaala. Isaan akka fayyaniif waan anaaf waa'ee baasu utuu hin ta'in waan namoota baay'eedhaaf waa'ee baasu nan barbaada. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 11. Egaa akkuma ani fakkeenya Kiristoos fudhadhe, isinis immoo fakkeenya koo fudhadhaa. Waan hundumaatti waan na yaadattaniif barsiisa ani isin barsiisetti qabamtanii waan jirtaniif isin nan jaja. Amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaa akka beektan nan barbaada. Dhiirri waldaa keessatti yommuu kadhatu yookiis yommuu waan Waaqayyo itti mul'ise himu yoo haguuggate mataa isaa in salphisa. Dubartiin waldaa keessatti yommuu Waaqayyoon kadhattu yookiis yommuu waan Waaqayyo itti mul'ise himtu yoo haguuggachuu dhaabatte garuu mataa ishee in salphifti. Isheen kun dubartii mataa aaddattee wajjin waliin caaltu. Egaa dubartiin yoo haguuggachuu dhaabatte rifeensa mataa ishee murachuu iyyuu in yeellaatu. Dubartiin sababii malee rifeensa mataa ishee muratte yookiis aaddatte salphachuu yoo jibbite immoo haa haguuggattu. Dhiirri bifa Waaqayyootii fi ulfina Waaqayyoo kan argisiisu erga ta'ee haguuggachuun isaaf hin ta'u. Dubartiin garuu ulfina dhiiraa in argisiifti. Jalqabatti dubartiitu dhiiratti argame malee dhiirri dubartiitti hin argamne. Dubartiitu dhiiraaf jedhee uumame malee dhiirri dubartiidhaaf jedhee hin uumamne. Kanaaf dubartiin ergamoota Waaqayyoo duratti aboo jala jiraachuu ishee kan agarsiisu haguuggi mataa irraa qabaachuun in ta'aaf. Haa ta'u iyyuu malee Gooftaan ishee dubartii isa dhiiraatti, isa dhiiraas ishee dubartiitti addaan baasee in ilaalu. Dubartiin dhiiratti akkuma argamte akkasuma immoo dhiirri dubartii irraa dhalate. Hundinuu garuu Waaqayyo biraa dhufan. Dubartiin utuu mataa ishee hin haguuggatin waldaa keessatti Waaqayyoon kadhachuun qajeelaadhaa ree? Isinumti ofii keessaniif faradaa. Dhiirri rifeensa mataa isaa dheereffachuun isaaf salphina akka ta'e akki namni itti uumame isin hin barsiisuu ree? Garuu dubartiin rifeensa dheeraa yoo qabaatte kun isheedhaaf ulfina miti ree? Rifeensi ishees akka isheen ittiin golgattuuf kennameef. Nama yaada kanaan mormuu barbaaduuf garuu nuyi waldoonni Waaqayyoos amala kan biraa hin qabnu. Akka itti walitti qabamuun ta'u. Yeroo sagadaaf walitti qabamtanitti akka itti walitti qabamuu keessanii wayyeessuu irra caalaa kan balleessu waan ta'eef waa'ee isaatiif isa ani dubbachuuf jiru keessatti isin hin jajadhu. Hundumaa dura waldaan keessanii yommuu walitti qabamu yaadaan gargar ba'uun isin keessa akka jiru dhaga'eera. Kana keessaa kaan dhugaa akka ta'e nan amana. Isin keessaa warri qoramanii fudhataman akka beekamaniif isin gidduutti barsiisa isaaniitiin gargar ba'uun jiraachuutu ta'a. Egaa akka isin itti walitti qabamtan kanatti walitti qabamuun irbaata Gooftaa isa qulqulluu nyaachuuf hin ta'u. Yeroo nyaataatti hundinuu adduma addaan nyaata fidee dhufee nyaachuutti hin ka'a. Inni tokko in beela'a, inni kaan immoo in machaa'a. Maali? Mana itti nyaattanii dhugdan hin qabdanii ree?
yookiis waldaa Waaqayyoo tuffachuu keessanii ree? Warra homaa hin qabnes yeellaasisuu keessanii? Ani maal isiniin jedhu ree? Isin jajadhu ree? Ani kana irratti isin hin jajadhu. Barsiifni ani isinitti dabarse isuma ani Gooftaa biraa fudhadhee ture. Innis Yesuus Gooftaan halkanuma itti dabarfamee kenname sanatti buddeena fuudhee Waaqayyoon galateeffatee buddeenicha cabsee, inni isiniif cabe kun dhagna kootii, kanas seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Erga nyaatanii booddees akkuma sanatti xooficha fudhatee, xoofoon kun kakuu isaa haaraa dhiiga kootiin dhaabatudha. Yeroodhuma isa keessaa dhugdanitti seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Yeroodhuma buddeena kana nyaattanitti, yeroodhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti, hamma Gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e in labsitu. Kanaafis sababii maaliitiif akka dhiyaatu utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu, xoofoo Gooftaa keessaas dhugu, dhagna Gooftaa dhiiga isaas in yakka. Egaa namni qoree of haa ilaalu, ergasiis buddeenicha irraa haa nyaatu, xooficha keessaas haa dhugu. Dhagna Gooftaa ta'uu isaa yaadatee utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu, xooficha keessaas dhugu, firdii ofirratti fiduudhaaf in nyaata, in dhugas. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatoodha, dadhaboodhas. Namoonni kaanis du'aniiru. Utuu ofirratti arginee nuyi ofirratti murreerra ta'ee Waaqayyo nutti hin faradu ture. Yeroo amma nutti faradamu immoo firdiin bara baraa biyya lafaa wajjin akka nutti hin faradamnetti Gooftichi akkasitti adabee nu qajeelcha. Kanaafis yaa obboloota koo, irbaata Gooftaa isa qulqulluu nyaachuudhaaf yommuu walitti qabamtan wal eegaa. Walitti qabamuun keessan firdii Waaqayyoo akka isin irratti hin fidneef namni beela'ee mana isaatti haa nyaatu. Waa'ee dhimma isa kan biraa immoo yommuun dhufu nan seerradha. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 12. Yaa obboloota koo, waa'ee kennaa garaa garaa Hafuurri Qulqulluun kennu akka hubattan nan barbaada. Isin amma illee saba Waaqayyoo utuu hin ta'in dura karaa irraa kaachifamtanii gara waaqayyolii tolfaman warra duudaatti akka oofamaa turtan hin beektu. Akkasumas namni Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu Yesuus abaaramaadha jechuu namni tokko illees Hafuura Qulqulluutiin yoo ta'e malee Yesuus Gooftaadha jechuu akka hin dandeenye cimsee isinittan beeksisa. Kennaan Hafuuraa gosa garaa garaatu jira. Hafuurichi garuu tokkichuma. Ergaa garaa garaatu jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii garaa garaatu jira. Waaqayyo inni hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkicha. Karaan kennaan Hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu Hafuuraan kennameef. Isa kaaniif immoo beekumsa barsiisuutu Hafuuruma sanaan kennameef. Isa kaaniif amantiitu Hafuuruma sanaan kennameef. Isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu Hafuura tokkicha sanaan kennameef. Isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamneen dubbachuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. Hafuurri innumti tokkichi sun hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokkoon tokkoon namaaf kennaa addaa in hira. Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagna baay'ee qabuuti. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'atan iyyuu dhagnuma tokkicha. Nuyi Yihuudoonni warri Yihuudota hin ta'inis, warri garbummaa jala jiran, warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuuphamneerra. Nuyi hundumti keenya akka dhugnuufis Hafuurri Qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Dhagni tokko immoo bu'aa dhagnaa baay'ee qaba. Tokkicha duwwaa qaba miti. Fakkeenyaaf miilli ani harka miti, kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhee kun bu'aa dhagnaa tokko ta'uu isaa in oolchu. Gurris ani ija miti, kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhee kun bu'aa dhagnaa tokko ta'uu isaa in oolchu. Egaa guutummaan dhagnaa ija utuu ta'ee attamitti dhaga'uu danda'a ree? Guutummaan dhagnaa gurra utuu ta'ee attamitti fuunfachuu danda'a ree? Waaqayyo garuu bu'aa dhagnaa hundumaa adduma addaan akka ofii barbaadetti iddoo iddoo isaatti qopheesse. Bu'aan dhagnaa hundumtuu bu'aa dhagnaa tokkicha isa waan tokkicha duwwaa hojjetu yoo ta'e attamitti dhagna guutuu ta'a ree? Kanaaf akka amma jirutti bu'aan dhagnaa baay'eedha, dhagni garuu tokkicha. Iji harkaan ati anaaf hin barbaachiftu yookiis mataan miilla isaatiin isin anaaf hin barbaachiftan jechuu hin danda'u. Caalaatti iyyuu bu'aa dhagnaa hundumaa keessaa
warra barbaachisoo hin fakkaannetu barbaachisoodha. Bu'aa dhagnaa warra tuffatamoo nutti fakkaataniifis caalaatti ulfina hin laannaaf. Bu'aan dhagnaa keenya warri hin argisiifamne eegumsa caalaa hin argatu. Warra agarsiifamaniif garuu eegumsi akkasii hin barbaachifne. Waaqayyo bu'aan dhagna namaa inni tuffatamaan ulfina caalaa akka argatutti walitti uume. Inni uumes gargar ba'uun bu'aa dhagnaa gidduutti utuu hin argamin qixxeetti walii isaaniitiif akka yaadaniif kana godhe. Bu'aa dhagnaa kana keessaa inni tokko yoo dhiphate hundinuu isaa wajjin hin dhiphatu. Inni tokko yoo ulfaate hundinuu isaa wajjin hin gammadu. Ammas hundumti keessan dhagna Kiristoos, adduma addaanis bu'aa dhagna isaati. Waaqayyos waldaa kiristaanaa keessatti duraan dursee ergamoota, lammaffaa warra waan inni itti mul'ise dubbatan, sadaffaa warra dubbii isaa barsiisan, kana booddees warra dinqii hojjetan, isaanitti aansees warra dhukkubsattoota fayyisuudhaaf kennaa qaban, warra namoota gargaaran, warra hojii geggeessan, warra afaan hin beekamneen dubbatan kaaseera. Hundumatu ergamoota ree? Hundumatu mul'ata Waaqayyoo dubbataa ree? Hundumatu dubbii isaa barsiisaa ree? Hundumatu dinqii hojjetaa ree? Hundumatu kennaa dhukkubsattoota fayyisuu qabaa ree? Hundumatu afaan hin beekamneen dubbataa ree? Hundumatu isa dubbatame hiikaa ree? Isin garuu kennaa warra caalan argachuudhaaf dhamaa. Ani immoo isaan kana hundumaa irra isa caaluyyuu isinittan argisiisa. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 13. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh jedhuun ta'e. Raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatii amman bututti amantii guutuus qabaadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee garuu ani homaa miti. Wantan qabu hundumaa warra dhabaniif firee ittiin of jajuudhaafis dhagna koo iyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee garuu homaa waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha. Gaarummaas hin argisiisa. Jaalalli hin hinaafu. Of hin jaju. Of hin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaajju. Waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Hin dallanu. Waan hamaas nama irratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokko illee nama hin lafafu. Hunduma isaa hin amana. Hunduma isaas abdata. Hunduma isaas obsa. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e afuuf jira. Afaan hin beekamneen dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Beekumsas yoo ta'e afuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa. Wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuun isaa yeroo ga'u immoo inni muraasi kun ni hafa. Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhe. Akka mucaatti nan yaade. Akka mucaattis sababii nan kennan ture. Amma garuu erga nama gaa'aa ta'e akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Nuyi amma akka nama of ilaalee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubatin afeettiin argina. Yommus garuu fuulaa fuulaan in argina. Wanti ani amma beeku muraasa. Yommus garuu akkuman ofii beekame anis guutuutti beekuuf jira. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan afaniin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 14. Egaa jaalala bira gahuudhaaf dhimmaa. Kennaa garaa garaa warra Hafuurri Qulqulluun kennu akka argattaniif caalaatti immoo waan Waaqayyo isinitti mul'isu akka himtaniif dhamaa. Namni tokko afaan hin beekamneen yommuu dubbatu namni isa hubatu waan hin jirreef Waaqayyotti dubbata malee namootatti hin dubbatu. Garuu hafuuraan geggeeffamee waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu hin dubbata. Namni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo cimsuudhaaf, gorsuudhaaf, jajjabeessuudhaaf namootatti dubbata. Namni afaan hin beekamneen dubbatu ofii isaan cimsa. Inni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo waldaa kiristaanaa hin cimsa. Ammas isin hundumti keessan afaan hin beekamneen akka dubbattan caalaatti immoo waan Waaqayyo isinitti mul'ise akka himtan nan jaalladha. Waan afaan hin beekamneen dubbatame sana akka waldaan kiristaanaa ittiin cimina argattuuf namni tokko yoo hiike malee inni waan Waaqayyo itti mul'ise himu isa afaan hin beekamneen dubbatu sana caalaa waa'een baasa. Yaa obboloota koo, ani mul'ata tokko yookiis beekumsa yookiis raajii yookiis barsiisa tokko utuun hin dubbatin afaan hin beekamne duwwaadhaan dubbachaa gara keessan yoon dhufe
Attamittan isiniif waa'ee baasaree? Ulullee yookiis kiraara mi'a lubbuu hin qabne irratti iyyuu qooqni afuufame yookiis rukutame sun yoo gargar ba'uudhaa baate maaliif akka ta'e attamitti beekama ree? Sagaleen fiingee gargar ba'ee yoo dhaga'amuudhaa baates eenyutu lolaaf qophaa'a ree? Isinis akkasuma arraba keessaniin waan hin hubatamne yoo dubbattan namni attamitti waan isin jettan beekuu danda'a ree? Isin akka waan qilleensatti dubbattaniiti. Biyya lafaa keessa afaan garaa garaa baay'een akka jiran beekamaadha. Garuu isaan keessaa sagaleen hiika hin qabne hin jiru. Sagaleen sun maal jechuu akka ta'e hin beeku yoo ta'e garuu namicha afaan sana dubbatu biratti orma ta'uu kooti. Inni dubbatu sunis ana biratti orma ta'uu isaati. Isinis kennaa hafuuraa argachuudhaaf erga dhimmitanii caalaatti waan waldaa kiristaanaa cimsuun hojjechuudhaaf dhamaa'a. Kanaafis namni afaan hin beekamne hin dubbatu. Isa dubbate sana hiikuu akka danda'uuf kadhachuutu isa irra jira. Ani afaan hin beekamneen yoon kadhadhe hafuurri koo in kadhata, qalbiin koo garuu isa duukaa hin kadhatu. Egaa maal wayyaree? Ani hafuuraan nan kadhadhaa, qalbii kootiinis immoo nan kadhadha. Hafuuraan nan faarfadha, qalbii kootiinis immoo nan faarfadha. Kanaa achi yoo ati hafuuraan Waaqayyoon galateeffatte waan ati jette erga hin beekne inni hiikaa dubbichaa hin hubanne attamitti galata ati dhiyeessite sanatti ameen jechuu danda'a ree? Galanni ati dhiyeessite hammam gaarii yoo ta'e iyyuu namicha isa kaan cimsuudhaaf hin gargaarre. Ani hunduma keessan caalaatti afaan hin beekamneen waanan dubbadhuuf Waaqayyoon nan galateeffadha. Haa ta'u iyyuu malee waldaa kiristaanaa keessatti afaan hin beekamneen sagalee 10,000 dubbachuu irra warra kaan barsiisuudhaaf qalbii kootiin sagalee hiika qabu 5 duwwaa dubbachuu nan jaalladha. Obboloota nana, yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucoolii hin ta'inaa. Hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a. Seera keessatti namoota afaan isaanii hin beekamneen hidhii warra kaaniitiinis saba kanatti nan dubbadha. Isaan garuu kana irratti iyyuu ana hin dhaggeeffatan jedha Gooftichi. Kan jedhu caafameera. Egaa afaan hin beekamneen dubbachuun milikkita warra hin amaniniif kennameedha malee warra amananiif kan kenname miti. Waan Waaqayyo namatti mul'ise himuun garuu warra amananiif yaadame malee warra hin amaniniif miti. Waldaan guutuun walitti qabamee amantoonni hundinuus afaan hin beekamneen yoo dubbatan namoonni hiika dubbichaa hin beekne yookiis warri hin amanin yoo ol galan hundumti keessan maraatota hin jedhaniire. Garuu hundinuu waan Waaqayyo isaanitti mul'ise utuu himuutti jiranii namni hin amanin yookiis namni dubbicha keessa hin beekne yoo ol gale wanti dubbatamu hundinuu garaa isaa rukutee ittiin farada. Dhoksaan garaa isaa keessa jirus bakkeetti hin ba'a. Namichis achumaan adda isaatiin lafa dha'ee Waaqayyoof hin sagada. Waaqayyo dhuguma isin gidduu akka jirus in hima. Egaa yaa obboloota koo, yeroo walitti qabamtanitti isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata qaba. Inni tokko waan afaan hin beekamneen dubbatu, inni kaanis hiikaa waan dubbatame sanaa qaba. Wanti isaan qaban kun hundinuu waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf haa ta'an. Namni afaan hin beekamneen dubbatu yoo jiraate 2 yoo baay'ate 3 duwwaa tarreedhaan haa dubbatan. Namni tokko immoo isa dubbatame hiikuun irra jira. Namni hiiku yoo jiraachuudhaa baate garuu inni afaan hin beekamneen dubbatu sun ofitti Waaqayyottis haa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatin. Warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan immoo 2 yookiis 3 ta'anii haa dubbatan. Warri kaan immoo waan dubbatame sana duukaa bu'anii haa qoran. Warra achi taa'an keessaa tokkoof mul'anni yoo kennameef garuu inni duraan dubbachaa ture haa dhaabu. Hundumtuu akka baraniif, hundumtuus akka gorfamaniif, hundumti keessan waan Waaqayyo isinitti mul'ise darabeedhaan himuu hin dandeessu. Warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan kunis hafuurota ittiin dubbatan sana amaleeffachuun isaaniif kennameera. Waaqayyo ofii isaatii Waaqayyo nagaati malee Waaqayyo sabrii hin qabne miti. Akkuma waldoota warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa keessatti ta'u, dubartoonni walgayii waldoota kiristaanaa keessatti hin dubbatin. Dubbachuun isaaniif hin ta'u. Akkuma seerri jedhutti haa abboomaman. Wanti isaan baruu barbaadan yoo jiraate garuu manatti abbaa manaa isaanii haa gaafatan. Dubartiin walgayii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isheedhaaf yelloodha. Attamiinni
dubbiin Waaqayyoo isin biraa ba'e moo yookiis isinuma duwwaa bira ga'e? Namni tokko nama waan Waaqayyo isatti mul'ise himu yookiis nama kennaa hafuuraa argate yoo obse, wanti ani isiniif caafu kun abboommii isa kan Gooftichaa ta'uu isaa haa beeku. Namni yoo kana beekee fudhachuudhaa baate garuu innis ofii isaatiin beekamu. Egaa yaa obboloota koo, waan Waaqayyo isinitti mul'ise himuudhaaf dhama'aa. Afaan hin beekamneen dubbachuus hin dhowwinaa. Wanti hundinuu garuu akka tolutti sabiriidhaanis hojjetamutu irra jira. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 15. Ammas yaa obboloota koo, wangeela isa ani isinitti lallabe, isa isin fudhattan, isa isinitti cimtanii dhaabattanii jirtan isin nan barsiisa. Sababii amantaniif utuu hin beekin fudhattan yoo ta'e malee, akkuma ani isinitti lallabetti yoo eeggattan wangeelichumaan hin fayyitu. Hunduma irra caalaa waanan ofii kootiif fudhadhee isinitti dabarsee kenneera. Innis caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du'aa kaafameera. Inni Phexrositti mul'ate. Ergasii bartoota 12 keessaa warra afanitti mul'ate. Kana booddee immoo ergaan takkaa obboloota 500 caalanitti mul'ate. Isaan keessaa kaanillee boqotaniiru. Garri caalaan garuu amma iyyuu jiru. Erga Yaaqoobitti mul'ate booddee immoo warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate. Hundumaa booddee ana isa akka nama iddoo hin gahin dhalateetti immoo mul'ateera. Anoo ergamoota hundumaa irratti xinnaadha. Waldaa Waaqayyoo waanan ari'adheefis ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaanni inni anaaf kennes utuu dhimma hin baasin hin hafne. Ani hundumaa isaanii caalaa itti dadhabee hojjedheera. Ana utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isaan wajjin jirutu itti dadhabe. Egaa anis isaanis akkasitti hin lallabnaa. Isinis akkasitti amantanii jirtu. Kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabame, attamitti isin keessaa kaan warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Warri du'an ka'uun hin jiru erga ta'ee, Kiristoosis immoo du'aa hin kaafamne. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'ee, lallabuun keenya dhimma hin baasu. Amanachuun keessanis dhimma hin kutu. Nuyis Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan sobduu taanee argamuu keenya. Warri du'an hin kaafaman erga ta'ee, Waaqayyo Kiristoosin immoo du'aa hin kaafne jechuudha. Warri du'an hin kaafaman erga ta'ee, Kiristoosis immoo du'aa hin kaafamne. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'ee, amantiin keessan immoo waa hin baasu. Cubbuun keessan ammuma iyyuu isin irra jira. Yoos immoo warri Kiristoositti amananii obbaafatan baduu isaaniiti. Jireenya amma biyya lafaa kana irra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosin abdanna erga ta'ee, namoota hundumaa caalaatti nuuf bo'utu ta'a. Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa kaafameera. Warra obbaafatan keessas isatu jalqaba ka'e. Du'uun karaa nama tokkoo akkuma dhufe, warri du'an ka'uunis karaa nama tokkoo dhufeera. Harkisa Addaamiin namoonni hundinuu akka du'an, akkasuma immoo harkisa Kiristoosiin namoonni hundinuu hin jiraachifamu. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'etti hin ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraataa akkuma ta'e, warri kan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti hin jiraachifamu. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, haboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni hin ta'a. Waaqayyo diinota hundumaa miillan isaa jala hamma kaa'uufitti Kiristoos moo'utu ta'a. Hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffama. Caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo wanta hundumaa miillan isaa jala galcheera jedha. Wanta hundumaa miilla isaa jala galcheera yommuu jedhu, Waaqayyo inni waan hundumaa miilla Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miilla jala akka hin galin mul'ataadha. Wanti hundinuu ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu, ilmi immoo ofii isaatii Waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala hin gala. Akkasitti Waaqayyo karaa hundumaa waan hundumaa irra taa'a. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e immoo, namoonni warra du'aniif jedhanii cuubaman maal gochuu isaaniiti ree? Maaliifis isaaniif jedhanii cuubamu ree? Maaliif yeroo hundumaa waan jireenya keenyaaf sodaachisu jala jiraanna ree? Obboloota ko, ani guyyuma guyyaatti sodaa du'aa jalan jira. Kanas karaa Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa isiniin waanan of jajuuf kadhadhee isinittan hima. Akka yaada namaatti yoon fudhadhee Efesoonitti akka nama bineensotaan loluu ta'uun koo bu'aa maalii anaaf qaba ture ree?
warri du'an in kaafaman erga ta'ee akkuma warra kaanii bor waan duunuuf kottaa in nyaannaa hin dhugnaas in jenna. Hin gowwominaa. Hiriyaa gadheen amala gaarii hin mancaasaa. Yaada keessan qajeelfadhaa. Cubbuutti qabamtanii hin jiraatinaa. Isin keessaa kaan Waaqayyoon wallaalaniiru. Kana immoo isin qaanessuufan isinitti dubbadha. Namoonni tokko tokko warri du'an attamitti kaafamu? Yommuu argaman dhagni isaanii maal fakkaata jedhanii in gaafatu ta'a. Ati gowwaa nanaa. Wanti ati facaaftu sun ofii isaatii yoo du'e malee biqilee jiraachuu hin danda'u. Sanyiin qamadii yookiis midhaan kan biraa inni ati facaaftu miciree isaa duwwaadha malee dhagna biqiltuu isaa isa argamuuf jiruu miti. Waaqayyo garuu akka jaallatetti dhagna in kennaaf. Tokkoon tokkoon isaatiif akka akaakuu sanyichaatti dhagna addaa in kennaaf. Foon hundinuu akaakuu tokko miti. Foon namootaa akaakuu tokko. Foon horii kan biraati. Foon simbirrootaa kan biraati. Foon qurxummiis kan biraati. Dhagni warra Waaqa irraa jira. Dhagni warra lafa irraas jira. Ulfinni warra Waaqa irraa tokko. Ulfinni warra lafa irraa tokko. Calaqqifni aduu kan biraati. Calaqqifni ji'aa kan biraati. Calaqqifni urjootaa kan biraati. Calaqqifni urjii tokko calaqqisa urjii isa kaaniitti gargar. Ka'uun warra du'aniis akkasuma ta'uuf jira. Wanta badutu awwaalama. Wanta hin badnetu kaafama. Gadi deebiidhaan in awwaalama. Ulfinaan in kaafama. Dadhabbiidhaan in awwaalama. Humnaanis in kaafama. Dhagna fooniitu awwaalama. Dhagna afuuraatu kaafama. Dhagni foonii erga jiraatee dhagni afuuraas immoo jira. Caaffanni qulqullaa'aan Addaam inni duraa foon lubbuu qabu ta'e. Addaam inni lammaffaa immoo afuura jireenya kennu ta'ee jedha. Dhagna fooniitu dura bu'e malee dhagna afuuraa miti. Kana booddee dhagna afuuraatu argame. Namichi inni duraa biyyoo irraa waan uumameef nama biyya lafaati. Namichi inni lammaffaan immoo nama Waaqa irraati. Warri biyya lafaa akka namicha biyya lafaa sanaati. Warri biyya Waaqaa akka namicha Waaqa irraa sanaati. Bifa namicha isa biyya lafaa akka fudhanne akkasuma immoo bifa namicha isa Waaqa irraa fudhachuuf jirra. Obboloota ko, namni foonii fi dhiigaan mootummaa Waaqayyotti galuu yookiis wanti badu wanta hin banne keessaa hirmaachuu akka hin dandeenye isinittan hima. Nuyi hundumti keenya in geeddaramna malee hin duunu. Dhoksaan ani isinitti himuuf jedhes isa kana. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaatti in geeddaramna. Malakkanni in afuufama. Warri du'an immoo bifa hin badneen in kaafamu. Wanti hin badne iddoo wanta badu kanaa, wanti hin duune iddoo wanta du'u kanaa bu'utu ta'a. Wanti hin badne iddoo wanta badu kanaa yommuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'u kanaa yommuu bu'u, inni duunni badduu ba'ee moo'ichi argameera. Ammas immoo moo'ichi kee meerre yaa du'aa, arfiin kees meerre yaa du'aa jedhamee caafame. Fiixaan ba'eera. Arfiin du'atti nama oofu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisus seera. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u. Jaallatamoo obboloota koo, egaa utuu hin socho'in jabaadhaatii dhaabadhaa. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 16. Waa'ee horii gargaarsa warra amananii Waaqayyoof qulqullaa'an sanaaf bu'uu immoo isinis akkuma ani waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaa abboome godhaa. Erga ani dhufee horii walitti buusuu akka hin barbaachifnetti sanbata guddaa torbeedhuma tokkoon tokkoon keessan hamma wal qixxaateef buuse walitti haa qabu. Yeroon dhufus namoota isin nuuf haa dhaqan jettaniif caaffata ittiin beekaman kenneefi buusii keessan gara Yerusaalemitti akka geessaniif isaanan ergaa. Ani dhaquun koo barbaachisaa yoo fakkaate immoo isaan anaa wajjin hin dhaqu. Ani karaa Maqedooniyaa dhaquu waanan yaadeef biyya Maqedooniyaa sana keessa ergan darbee booddee gara keessan nan dhufa. Isin biras nan turan ta'a. Isin immoo gargaartanii iddoodhuma ani dhaqutti akka na ergitaniif tarii ganna guutuu iyyuu isin biran ba'a. Ani miilana argaa karaa irraa isin arguu hin barbaanne. Yoo gooftaan jedhee takka isin bira akkan turu nan abdadha. Amma guyyaa Pheenxeqoosteetti garuu mandara Efesoon keessa nan tura. Warri ittiin morman baay'een yoo jiraatan iyyuu hojii guddaadhaa fi hojii waa'ee baasu hojjechuudhaaf karaan anaaf banameera.
Xiimotewos yeroo dhufu innis akkuma koo hojii Gooftaa waan hojjetuuf akka inni ofirraa bu'ee isin bira buufatu godhaa. Namni tokko illee isa hin tuffatin. Ani obbolootaa wajjin isa eegaa waanan jiruuf nagaadhaan na bira akka dhufuuf isa gargaaraa. Waa'ee obboleessa keenya Apholos immoo inni obboloota warra kaanii wajjin dhufee akka isin ilaaluuf ani deddeebisee isa gorsaan ture. Inni garuu amma gara keessan dhufuun raawwatee jaalala isaa hin taane yeroo isaaf wayyutti garuu dhufuuf jira. Ittiin gala. Dammaqaa, amantiitti cimaatii dhaabadhaa, ija jabeeyyiidhaa fi jajjaboo ta'aa. Waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa. Ammas obboloota ko, maatiin Isxifaanaas Akaayaa keessaa amantoota warra jalqabaa akka ta'an hin beektu. Isaan warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif hojjechuudhaaf of kennanii turan. Namoota akkasiitiif hojiitti hidhata isaanii isa ta'eef isa itti dadhabe hundumaaf adduma addaan ulfina isaaniif ta'uu akka kennitaniif isinan kadhadhaa. Isin qaqqabuu dadhabnaan Isxifaanaas, Fortunaaxoos, Akaayiqoosis iddoo keessan waan dhufaniif ani gammadeera. Akkuma garaa isin ciibsan garaa na ciibsaniiru. Hojii warra akkasii immoo galateeffatanii beeksisuun in ta'a. Waldoonni kiristaanaa Asiyaa nagaa isiniif dhaamu. Aqiilaanii fi Piriisqaan waldaa mana isaaniitti walitti qabamu sanaa wajjin karaa Gooftaa garaa guutuudhaan nagaa isiniif ergu. Obboloonni as jiran hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Nagaa kana ana Phaawulostuu harka kootiin isiniif caafa. Eenyu illee Gooftaa yoo jaallachuudhaa baate abaaramaadha. Maraanaataa, hiikuun isaas Gooftaa keenya kottu jechuudha. Ayyaanni Gooftaa Yesuus isinii wajjin haa ta'u. Jaalalli koo karaa Kiristoos Yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u.